Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu har'a kana isinitti dubbachuu barbaadu gosoota jaalalaa lamaan isinitti dubbadhaati sirriitti aga dhumaatti sirriitti na dhaggeeffadhaa. Gosa lamaan kana keessaati gosa isa kam filachuu qabnaa isa jedhamu immoo isiniifan dhiisaa jechuudha. Gosoonni kun lamaan gosi inni jalqabaa jaalala haala irratti hundaa'e yookiis conditional love kan jennu jechuudha. Kana jechuun beekumsa kee ilaalanii, qabeenya kee ilaalanii, beekamtummaa kee ilaalanii, istaatasii kee ilaalanii kan si jaallatan, kan si filatanii jenna. Isaan kuni gaafa wanta sana dhabanii si biraa deemuu si jibbuu jechuudha. Warra haala irratti hundaa'e yookiis jaalala haala irratti hundaa'e waan tokko irratti hundaa'e specific godhatanii waan tokko irratti hundaa'anii warra si barbaadan jenna. Inni lammaffaanii unconditional love jenna. Jaalala waan kam irratti illee hin hundoofne akkasumatti si eenyummaa kee kan si jaallatan. Barattee digirii hin qabdu garuu si jaallatu, qabeenya hin qabdu garuu si jaallatu, hojii hin qabdu garuu si jaallatu. Inni kuni jaalala isa sirrii sanaa jedha jechuudha. Yookiis jaalala isa dhugaa onnee irraa nama jaallatanidha. Kanaaf hin danda'ama yoo ta'e jaalala gosa jaalalaa inni nuyi filachuu qabnu jaalala haala irratti hin hundoofne unconditional love akkasumatti nuun kan nu jaallatan eenyummaa keenya kan nu jaallatanidha jechuudha. Maaliif haalli amma jiru bor hin jijjiirama waan ta'eef qabeenya amma jiru bareedinni amma jiru wanti hundumtuu inni amma jiru bor hin jijjiirama waan ta'eef gaafa sana jarreen kuni nurraa hin jijjiiraman nun dhiisanii jechuudha. Olli haala irratti hundaa'an garuuti haaluma sana gaafa dhaban wanta ilaalanii dhufan sana gaafa si biraa dhaban sirraa dhabanii si dhiisanii si gatanii sokkuu jechuudha. As keessaa ilaalaati unconditional love jaalala haala irratti hundoofne yoo argattanii inni baay'ee filatamaadha. Galatooma akkasumallee viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uudhaa fi koppiliingi sheer gochuudhaanii na jajjabeessaan isiniin jedha. Galatooma. Meesajjii sii barreessaa hin jiran taana bilbila sii bilbilaa hin jiran taana na amani nama kan biraa barreessaa jiru nama kan biraa bilbilaa jiru. Sababni isaa utuun barreessin utuun bilbilin in oola waan ta'eef kun dhoksaa saayikolojiiti. Galatooma. Tooftaa saayikoloojii kanaa fayyadamaa. Hiriyyaa baay'ee deddeebisee bilbilee si rakkisu tokko amma si rakkisu tokko bilook hin godhin. Maallaqa guddaa gaafadhu inni iyyuu deebisee bilook si godha. Hiriyyaa kee yookiis haadha manaa kee waan barbaaddellee yoo isheen taate sababa kamiin namni akka ishee qeequ akka ishee tuffatu gonkumaa hin iyyaminiif. Galatooma. Bilbila hiriyyaa keetiif hin kennin. Yoo kennite suuta jedhanii tabaala si godhu. Na amani. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu har'a kana isinitti dubbachuu barbaadu saayikoloojii shamarraniiti. Kana jechuun nama jaallatan tokkorraa maal barbaadu kan jedhamudha. Maalitti gammadu maaltu isaan gammachiisa kan jedhuun isinitti maatiin dabarsinaa hiriyoota keessaniif illee sheer godhaa isiniin jedha. Tokkoffaan kan akka ijoolleetti yookiis daa'imaatti isaan taphachiisuu ni barbaadu jechuudha. Si'a tokko fuunee nama guddaa gochuun nurraan eegamu. Maal gochuutu nurra jiraata akka ijoolleetti taphachiisuun gaariidha. Lammaffaa kan baay'ee isaan kunuunsu, kan baay'ee isaaniif eeggannaa godhu, kan isaaniin protect godhu baay'ee jaallatu jechuudha. Sadaffaa kan gammachiisu keessi isaanii akka gammachuu argatu, akka nagaa argatu kan godhan baay'ee jaallatu. Arfaffaa irratti sarpiraayisii jaallatu. Wanti xiqqoollee haa taatu malee harka duwwaa itti dhaquun sirrii miti jechuudha. Hiriyyaa keenyatti wanti xiqqaallee qabannee yoo dhannee sarpiraayisiitti baay'ee gammadu, hiriyyaa sarpiraayisaan godhu baay'ee jaallatu jechuudha. Shanaffaan hiriyyaa waan isaan jaallatanii fi waan isaan hin jaallanne, waan isaan jibban gargar baasee beeku ni jaallatu. Yeroo isaan kana keessan jira kanan barbaadu ittiin jedhan kan isaan dhaga'u, kan isaan fudhatu baay'ee jaallatu jechuudha. Afaan kan harka isaan qabatee deemu, konfiidensii irratti qabu, kan waa'ee isaaniif hin sodaanne baay'ee jaallatu, baay'ee itti tolaa jechuudha.